Soomii jechuun madaa lubbuu keenyaa kan fayyistu, godaannisa yaadaa fi qalbii keenyaa hundumaa kan nuuf sirreessitu, Waaqayyo wajjiniin kan wal lama agarsiistu, dadhabsiistuu foonii, boqochiistuu lubbuu akka taate, hammeenya kan namarraa fageessitu, jaalalaaf, boqonnaadhaaf, gammachuudhaaf, jireenya bara baraadhaaf, qalbii jijjiirrannaadhaaf, jireenya gaabbitiif, jireenya gadi jedhummaadhaaf akka nuti qophoofnu kan nu deeggartu, kan nu utubuu dandeessu, miira hafuurawaa keenyaa kan lalisiisuu dandeessu, kan jajjabeessu, kan nu utubuu dandeessudha jechuudha. Akkuma nyaanni foonii qaama keenya utubu, qaama keenya ijaaru, jabeessu, soominis qaama lubbuu keenyaaf hafuura keenya nu keessatti akka haaromu taasisuudhaan akka Waaqayyoon nuti wal arginu, akka Waaqayyootti nuti laphee guutuudhaan amannu, akka nuti gaafii keenyaaf deebii guutuu argannu, miira shakkii keessaa akka nuti baanee laphee qulqulluudhaan Waaqayyotti amannu kan nu dandeessisu, iccitii hafuura qulqulluu isa dhokataa kan nurraa fagaatee, kan nu jalaa dhokatee ture, jireenyi keenya abdii kutannaa keessa galee tabba kan nuti ta'e, kana maalinuu bira ga'uu hin dandeenyu jennee abdii kan itti kunne, kan itti rakkanne, kan itti dhiphanne, jireenya akkanaa jiraachuuf manna natti afuu wayya jennee yeroo hunda waa'ee rakkoo fi dhiphina keenyaa keessi keenya namatti akka nuti haasofannu yookiin immoo namatti akka nuti odeeffannu nu kakaasee, garuu haasofneefis deebii kan itti dhabne hunda humna kadhannaa fi soomitiin jabaannee yoo Waaqayyotti boonye Waaqayyo irraa dhiifama argachuu, Waaqayyo irraa araara argachuu, iccitii dhokataan akka nuuf ifu, rakkoo keenya keessaa akka baanu, furmaata akka argannu, abdii kutannaa keessaa akka nuti baanu kan nu taasisu humna guddaa kan of keessaa qabudha jechuudha soomin. Macaafa Yu'eel raajicha boqonnaa 2:12 irratti gaafa dubbatu, ammayyuu garaa keessan guutuudhaan, gadduudhaan, soomuudhaan, gad of deebisuudhaan gara kootti deebi'aa, anis gara keessanitti nan deebi'aa. Soomii jechuun dhalli namaa gara Waaqayyootti kan inni ittiin deebi'u, Waaqayyos gara ilma namaatti, gara dhala namaatti kan ittiin deebi'u, Waaqa fi nama kan wal qunnamsiistu riqicha guddaadha jechuudha soomii. Ammayyuu jedhe soomii keenya keessatti gaafa soomnu garaa keenya guutuudhaan soomuu akka qabnu dubbata Yu'eel jechuudha. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan. Soomiin gaafa soomamu garaa duuban ta'u. Soomiin gaafa soomamu ta'innaadhaan hin ta'u. Soomiin gaafa soomamu abaluun waan soomeef jennee nama ilaaluudhaan soomuun hin ta'u. Soomiin gaafa soomamu namoota ilaaluudhaan osoo hin taane of ilaaluudhaan keessi keenya maal fakkaata jechuudhaan, cubbuu hojjedhe moo hojjenne, sobeera moo sobne, hateera moo nanne jechuudhaaniin abboommiiwwan Waaqayyoo isa wancaafa qulqulluu irratti nuuf kaawaman sana sakatta'uudhaan waa'ee badii keenyaaf achi keessatti ilaallee kan balleessineef gaabbii itti gallee Waaqayyo akka dhiifama namaaf gochuu danda'u, akka nama qulqulleessuu danda'u, abbaa dhiifamaa, abbaa jaalalaa akka ta'e yoo nuti garaa keenya guutuudhaan gara isaatti deebine akka inni gara keenyatti deebi'uu danda'u amannee garaa keenya guutuudhaan yoo soomne soomiidhaan furmaan nuti hin arganne tokko illee hin jiru jechuudha. Garaa keessan guutuudhaan nuun jedha waan ta'eef. Garaa duubaadhaan hin ta'u. Biddeenni yoo garaa duuba nyaatan hin ta'u, hin mi'aawu. Hojiin garaa duuba hojjetamu galma hin ga'u. Karoorri garaa duuba karoorfamu galma gahuu hin danda'u. Haasaan garaa duuba haasa'amu namatti hin tolu. Kanaafuu garaa duuba osoo hin ta'in garaa keenya guutuudhaan laphee keenya irraa waan maddeen soomuu kan qabnu jechuudha. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan jedhe. Soomuudhaan immoo nuun jedhe jechuudha. Maal soomuu qabna?
akkuma yeroo darbee kaasne ija keenyaan hamaa ilaaluurraa, gurra keenyaan hamaa dhaggeeffachuurraa, yaada qalbii keenyatti hamaa yaaduurraa, dhiifama namaa gochuudhaan, namoota wal lolan walitti araarsuudhaan nama araaraa ta'uudhaan. Nama maali? Nama araaraa. Kunuu gam tokko milkiidha jechuudha. Nama araaraa ta'uun waan guddaa. Namoota wal dhaban, namoota wal muufatan, garaan isaanii kan wal hanqate, rakkoo keessa dhiphina keessa kan jiran bira dhaabbachuudha. Kaleessa namaan wal dhabuu dandeenya, namaan wal muufachuu dandeenya, kaleessa sobuu dandeenya, kaleessa hatuu dandeenya, kaleessa waan baay'ee balleessuu dandeenya. Seenaan amma haasa'amu kun garuu seenaa kaleessaa osoo hin ta'in jireenya har'aati kan haasofnu. Kan kaleessa raawwachaa turreef beeknee ta'uu danda'a, osoo hin beekin wallaallummaa keenyan ta'uu danda'a, ilaalcha foonummaa keenya irratti irkannee ta'uu danda'a, yaada foonummaatiin gaggeeffamnee ta'uu danda'a, miirri foonummaa keenya nu kakaasee dargaggummaan keessa jirru nu deeggaree gara sanatti nu geessuu danda'a. Har'a garuu erga sagalee isaa dhageenye, erga waa'ee isaa isa dhugaa kana hubanne, waaqummaa isaatti laphee keenyan erga amanne, Waaqayyo immoo abbaa dhiifamaa ta'uusaa amannee shakkiirraa bilisa baane, Waaqayyoon cubbuu kiyya naaf dhiisaa laata jechuun shakkuudhaan osoo hin taane eeyyeen naa dhiisuu danda'a. Cubbamaan jibbu, inni cubbuu jibba malee. Cubbuun an hojjedhe kun immoo narraa jibbameera. Sirrii miti jennee cubbuu keenya ofirratti fudhannee yoo gaabbii galle garaa keenya guutuudhaan dhiifama argachuu dandeenya. Dubartiin waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte eeyyee Waaqayyo Gooftaan fayyisaadha. Eeyyeen Waaqayyo Gooftaan qorichadha. Nama fayyisuu danda'a. Harka isaa keessa, barruu isaa keessa waan hundumtuu guutuudha. Isa harkaa kan dhume hin jiru. Isa mitiiti uffata qaama isaarra jiru yoon quba kiyyaan tuqe fayyuu nan danda'a jettee amante. Garaa keessan guutuudhaan inni jedhu isa kanadha. Garaa keenya guutuudhaan amanuun nurra jiraata. Kaleessa sooshaal miidiyaa laalle, kaleessa waan adda addaa laalaa turre, kaleessa waan hin barbaachisne keessa turre, har'a bakka sana lagachuudha jechuudha. Seenaa kaleessaa laallee, seenaa kaleessaa keenya yaadannee kan of dhiphifnu miti. Yeroo tokko tokko barnoonni gaabbii gaafa baratamu namoonni dhaga'uu kan hin barbaanne kan fiigan jiru. Sababii isaa seenaa isaanii kaleessaa gaafa yaadan bakka hin taane waan turaniif barnoota gaabbii gaafa dhagaan achii deebi'anii gara Waaqayyootti deebi'uu caala dhagahuu dhiisuu filatanii kan fiigan jiru. Akkas ta'uu hin qabu. Kaleessa balleessedha namni hunduu yakkeera. Foon kan uffate hundumtuu yakkaniiru jedha macaafa qulqulluurratti. Foon kan uffatan hundumti isaanii yakkaniiru. Duutis isaan irratti murtaa'eera. Kan hin duune ilkee du'aa cabsee guyyaa 3 fi halkan 3tti du'a moo'ee kan ka'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu dhufee du'a jala nu dabarse. Ammas immoo gara cubbuutti kan nama fiduu fi gara du'aatti kan nama fidu cubbuun karaa adda addaatiin ilaalcha foonummaa fi ilaalcha jireenya keenya yaada foonummaa keenyatiin keessa galuu dandeenya. Har'a garuu sagaleen Waaqayyoo keessaan waamaa jira waan ta'eef kan kaleessatti gadduun hin barbaachisaa eeyyee gadduun hin barbaachisa. Kan kaleessatti boo'uun hin barbaachisaa eeyyee itti boo'uun hin barbaachisa. Isa kaleessa balleessineef nutti dhaga'amuun hin barbaachisaa eeyyeen nutti dhaga'amuun hin barbaachisa. Fuula namaatti moo fuula namaatti Waaqatti eeyyeen fuula namaatti fuula Waaqatti. Fuula namaatti gaafa jennu obboleessa keenya, obboleettii keenya haa ta'u, abbaa keenya, haadhoo keenya haa ta'u, nama kamiyyuu haa ta'u. Badii irratti raawwanneerra yoo ta'e, balleessaa irratti raawwanneerra yoo ta'e, dhiifama gaafachuudhaan kun badiidha waan ta'eef naa dhiisi jechuudhaaniin Waaqayyos dhiifama gaafachuudhaan gaabbii yoo galle cubbuun keenya hin dhiifama eeyyee nuu dhiifa. Dhalli namaa karaa adda addaatiin cubbuu hojjeta, karaa adda addaatiin balleessaa raawwata. Cubbuun namni dhalli namaa hojjetu kun isaaf dhiifama eeyyee isaaf hin dhiifama. Yoo maal ta'e yoo namtichi cubbuu isaa amane, yoo namtichi gaabbii gale, yoo namtichi garaa guutuudhaan Waaqatti amane, laphee isaa guutuudhaan yoo gara Waaqayyootti deebi'e dhiifama yoo gaafate
yoo cubbuun keessan akka dhiigaa diimaa biluu isin taasise ani immoo cabbii caala isinin addeessa jedhee Waaqayyo gooftaan keenya macaafa isaa qulqulluu irratti Isaayyaas boqonnaa 1:18 irratti dubbate. Tole jettanii yoo abboomamtan waan anan isiniin jedhe hunduma yoo raawwattan ani gara kiyyatti yoo deebitan eebba lafa kanarraa ni nyaattu jedhe. Lakki jettanii immoo yoo abboommi kiyya diigdan seera kiyyarraa ammoo yoo baatan seefitu sun nyaata jedhe. Namoonni baay'een abboommi Waaqayyoo cabsuudhaan seera Waaqayyoo diiguudhaan seefiin isaan nyaatira. Seefiin jedhamu billaa qofa miti. Fayyaa dhabuun seefiidha. Nageenya dhabuun seefiidha. Tasgabbii dhabuun seefiidha. Rafanii riba dhabuun seefiidha. Hojjetanii barakata eebba dhabuun seefiidha. Suga dhabuun gammachuu dhabuun seefiidha. Kana hundarraa seefii isa jedhame kana hundarraa kan nu baasuu danda'u tole jennee Waaqaaf abboomamu. Tole jennee badii keenya kaleessa raawwachaa turre dhoksuu osoo hin ta'in lubatti Waaqayyotti of hibnee gaabbiitti galu. Gaafa sana ba'aan keenya nurraa ka'a jechuudha. Gaafa sana fayyina argachuu dandeenya jechuudha. Gaafa sana bilisa ba'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu ammayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan gadduudhaan gara kootti deebi'aa kan jedheef kanaafidha jechuudha. Kanaaf egaa soomni keessa jirru kun sooma gaddaan gara Waaqayyotti deebinu. Sooma boo'ichaan gara Waaqayyotti deebinudha jechuudha. Kana wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle jechuudha seenaa duuka bu'ootaa gabaabsinee mee waan xiqqoo irraa ilaallu. Duuka bu'oonni waqtii kanatti hin gaddani. Duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaddi isaan gaddan waqtii kanattidha. Maaliif gaddan? Maaliif gaddan yoo jenne waa tokkoof gaddan. Innis maalinni yoo jettan foon haadha keenyaa kabajamaa kan ta'e warra Yihuudotaatiin harkaa fudhatamee balbala jannataa jala taa'uu isaa sana kabaja silaa arguudhaaf yaadan sana arguu dadhabuu isaaniitiin gaddan. Haati keenya durboon Maariyaam abbaa ishee Yaaqeemii fi haadha ishee Haannaa irraatii erga dhalatteen booda addunyaa kanarratti foonummaadhaan umrii waggaa 64 lafa kanarra deddeebitee jiraachaa turte. Seenaan isaa bal'aadha. Seenaa isaa achafe hundi keessanuu waa'ee seenaa dhaloota haadha keenya durboo Maariyaam hin beektu waan ta'eef jedhee waan yaadeef asirra ka'a. Umrii ishii waggaa 64 gaafa guutu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ilmi Maariyaamii ergamoota isaa qulqulloota isaa tolootaa fi wareegamtoota hunduma elfaaliyaafat jechuun kumaatama kan ta'an lakkoofsi isaanii hagana jedhamee tilmaamamee himamuu kan hin dandeenye of dura of duuba bitaa fi mirga isaa buusuudhaan gara haadha keenya durboo Maariyaamitti ni dhufee jedha. Akkuma waxabajjii Golgootarraatii arginu jechuudha yookiin immoo ragaa nuuf ta'u durboon Maariyaamiinis waadaa kana fudhachuudhaaf jecha kadhannaa ishiin kadhatte akkuma nutis kadhannee ittiin fayyaa turre bu'uura kanaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara durboo Maariyaam dhufeera. Gaafa kana egaa gabaabsinee gaafa laallu seenaa kana faana akka walluuf qabatuuf yaa haadha koo yaa deessee koo yaa durboo Maariyaam egaa kana booddee dadhabbiin addunyaa kanaa lafa kanaa rakkoon dhiphinni addunyaa kanaa si gahaa baay'ee ana faana dhiphatteetta harma kee waggoota 4 na hoosiftee gammoojjii biyya Gibxitti na fudhattee godaantee rakkinaa fi gadadoo rooba bubbee caaman hunda dandeessee jaalala haadhummaan ilmaaf agarsiisuu qabdu hundaa olitti naaf agarsiisteetta waan ta'eef hamma kanaan booddee foon keetiin boqonnaan si barbaachisaa gara isa boqonnaa isa dhugaa lubbuudhaan bakka itti jiraatamuu danda'u
mirga kiyya akka teessufan si boqochiisuudhaaf dhufe jedhee gaafii kana dhiyeesseef jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya jireenya keenya hunduma keessa seenee inni boqonnaa nuuf haa kennu. Kan boqonnaa dhabne, kan tasgabbii dhabne, kan hirriba dhaban, kan boqonnaa dhaban, jireenyi isaanii kan itti jalaa hadhaa'e ilma durboo Maariyaam gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqochiisuu ni beeka waan ta'eef hunduma keenyaaf boqonnaa, nagaa, jaalala hunduma keenyaaf nuuf haa kennu. Isa boqonnaa dhabe Dookimaasiin isa dhiphatee ture ani biyyan keessa jiraadhu keessatti salphachuufan jira. Nama hamma kana ga'u hunda waamee biyya kana hunda walitti waamee daadhiin waayiniin kiyya na jalaa dhumeera wanti itti kennamu homtuun jiru jedhee yeroo dhiphatee yeroo rakkatee turetti warreen keessummeessaa turan keessummeessitoonni diinqa keessa deemanii yemmaa gungumaa turanitti maal itti kennina ka daadhiin waayinii dhumeera urdatii keenya maal taana ka yeroo jedhanii afaan qabatanii wal deebi'anitti namoonni immoo warri waa'ee isaa beekanii fi rakkoo isaan irra jiran arganii indee maaltu kana hunda waami isaan jedhe akka humna isaatti waammutu kana hunda waamee maaliif qaalii keessa isa galcha jechuudhaan namoonni jalloonni taanolloonni tokko tokko dhabamanii yeroo itti kolfanitti salphina kana jalaa kan baase ilmi durboo Maariyaam hirrina namaa guutuu kan danda'u kan nama boqochiisuu danda'u sin boqochiisa jedhee gara durboo Maariyaam dhufe jechuudha. Gaafa kana durboon Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafii tokko gaafatte. Kun maal jechuudha? Eeyyeen addunyaa kanarratti egaa ilmi namaa boqonnaa argatee jiraachuu dhiisuu danda'a. Rakkinnii fi gadadoon addunyaa kanarratti ani dabarsu immoo boruuf boqonnaa akkanaaf ta'uu nan beeka. Garuu jireenya kiyya keessatti addunyaa kanarratti warra hafanii rakkoo fi dhiphina keessa jiran hundumaa fi boqonnaa akka ta'uufan dadhabuu barbaada waan ta'eef anaan akkamitti haadha kee deessee kee ta'ee ati kan hin duune du'a mootee kan kaate anaan immoo akkamitti hin du'inaan jetta jettee gaafatte. Atu silaa ilkee du'aa cabsitee du'a mootee kaateetta anaan immoo maaliif du'inaan jettaa jette. Gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabajaa fi ulfina guddaadhaan fuudhee eessa geessee warra Si'oolii keessa jiran daawwachiisuuf geessee jedha balbala Si'ool irra dhaabbachise. Durboon Maariyaam balbala Si'ool irra dhaabbatte gara Si'oolitti gaafa gad ilaaltu lubbuuwwan achi keessatti sababa cubbuutiif jecha achitti hidhamanii darbatamanii daabiloosiin reebamaa boqonnaa dhabanii jiraachaa turan gaafa ilaaltu imimmaan ishii boossee. Yeroo hunda haadha rakkattootaa waan taateef gara laafettii waan taateef warra ciniinsifatan da'umsaaf kan rakkatan haadholii keenya kan gargaartu haadha cinqii haadha dhiphinaa haadha gaafa rakkoo jedhanii haadholiin keenya itti waammachuu ishii kan beekan rakkina namaa ilaaltee callisuu kan hin dandeenye boqonnaa dhabuu warra Si'oolii keessa jiraatanii ilaaltee durboon Maariyaam hin boosseedha. Yihuudoonni Fariisonni warreen seera malee seera cabsanii uumaa isaanii irratti murteessan reebicha isa reeban garaffi isa garafan kaballaa isa kabalan fuulduratti bitaatti mirgatti yeroo isa butan yeroo isa kuffisan lafarra yeroo isa gottotan gonfoo qoraattii sammuu isaatti yommuu kaahan yeroo isa waraanan yeroo isa garafan dhiigni isaa yeroo isarra lola'u ilma ishee ilaaltee mimmaan qabachuu dadhabdee boo'icha laphee madaa of keessaa qabuun kan boohaa turte durboon Maariyaam har'a immoo warra Si'oolii keessa jiraniif boo'uu jalqabdeedha. Boo'ichaa fi gadda rakkoo fi gadadoo sana hunda darbitee warra Si'oolii keessa jiraniif immoo boo'uu jalqabde. Eenyuuf warra kaleessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannoorra oolchan warra kaleessa gorora isaanii hancufa isaanii irratti tufaa turan warra kaleessa waaqummaa isaa tuffatanii inni waaqa miti jedhanii isa ganan warra kaleessa irratti gahisanii seera waaqayyoo cabsanii adabbii gatii isaanii argatanii Si'oolitti darbatamanii achi keessatti boqonnaa dhaban ilaaltee waa'ee boqonnaa isaaniidhaaf isaanii boo'uu jalqabde. Ajaa'iba guddaadha. Gara laafummaan haadha keenya durboo Maariyaam akkana dubbatamee kan hin dhumnedha. Isheen bar seenaa ishee irratti akkuma dubbiste
dhala namaa miti ilma namaa miti fakkaattii fi bifa waaqayyootti fakkeeffamee kan uumame ilma namaaf miti. Sareen gaafa dheebottee olii gadi kaattu dubartoota jiran keessa rakkina saree sanaa argite kophee luka ishii irraatii baaftee bishaan itti waraabdee sareedhaaf kan bishaan obaaftee dheebuu baaftee haadha eebbifamtuudhaan mishin. Waaqayyoon birattis nama birattis ilmaan namootaa hunduma biratti kan eebbifamte. Kanaaf dabar ergamaa qulqulluu Gabri'eel yaa gara laafetti nagaan siifaa ta'u kan jedhe. Ati waaqayyo biraati ulfina argatteetta kabaja argatteetta kan inni jedheef kanaaf. Simboon ishii kabajni ishii ulfinni ishii namarraa osoo hin taane waaqarraa kan ishiidhaaf kenname. Jaalala waaqa abbaarraatii kan ishiidhaaf laattame. Kan filataman keessaa kan filatamte adda kan baan keessaa adda kan baate waan taateef jechuudha. Gara laafummaan ishii guddaadha waan ta'eef kana hundarra darbite rakkoo fi dhiphina sana hunda osoo hin yaadatin rakkoo fi dhiphina sana hunda keessa darbite waa'ee ofii isheedhaaf kaleessa keessa darbite dagatte har'a warra rakkinaaf dhiphina keessa jiraniif boqonnaa kadhatteedha. Kiristaanummaa jechuun akkasii. Rakkoo keessas ta'anii rakkina kan dabarsuu danda'u waaqayyotti bo'uudha waan ta'e. Waaqayyotti himuudha waan ta'e. Kiristaanummaan dhugaa rakkinni ofii keenyaa caala rakkinni namaa kan nutti mul'atu ta'uu qaba waan ta'eef. Fakkeenyummaa guddaan haadha keenya Durboo Maariyaamidha. Kanaan booda Durboon Maariyaam gaafa boossu ilaalee maaliif boossaa jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boo'icha haadhaa ilaalee kan hin callisne. Ilmi dhugaa kan ta'e nuuf immoo abbaa dhugaa kan ta'e maal afaniin boo'u warreen as keessatti rakkatanii dhiphatanii gubachaa jiran kan argitee taa'e jennaan eeyyeen argeeraa jedheen maal ta'aniitu as galani jennaan isaan kun immoo warra seera cabsanii wangeelatti amanuu didanii abboommii koo cabsanii dagatanii biyya lafaa jaallatanii seera waaqayyoo irra darbanii gatii adabbii isaanii argatanii asitti darbatamanidha waan ta'eef isaan kanaaf adabbiitu malaa jedheen. Isaan kun amma yoomitti akkanatti jiraachuu danda'u jennaan amma bara baraatti akkasumatti jiraatu jedheen. Maaltu as keessaa oolchuu danda'a isaan kana namni oolchuu danda'u hin jiru jennaan yoo ati isaaniif duute ooluu hin danda'u jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ilaalaa. Jalqaba irratti warra cubbuu hojjetan Addaamii fi Hewaaniif jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badii fi balleessaa isaanii akka balleessaa isaatti ofirratti fudhatee yakka keenyaaf badii keenyaaf balleessaa keenyaaf ba'aa keenya isa ulfaataa sana baatee bilisa nu baasuudhaaf gonfoo jireenyaa nutti kaa'uudhaaf qoraattii kaawwatee bishaan jireenyaa taliila dhugaa sana nu obaasuudhaaf jecha ofiisaa dheebotee akka nama dadhabaatti nu boqochiisuudhaaf jecha nama dadhabaa fakkaatee humna waaqummaa isaa sana dhiisee dhoksee Yihuudoota gidduutti firdiidhaaf dhaabbatee bilisa nu baasuudhaaf inni dhufe gooftaan warreen immoo fedhii isaaniitiif jaallatanii cubbuu akka ta'e otoo beekan itti galaniif immoo haati isaa Durboon Maariyaam qoricha akka taatuuf yoo ati isaaniif duute isaan fayyuu hin danda'u. Isaan kanaaf immoo yeroo tokko qofa miti yeroo kumayyuu yoon du'e maal taaree jetteen. Dura maal jechaa turte? Ani maaliifan du'aa jechaa turte. Ilaalaa eeyyeen. Akkasuma egaa yeroo tokko egaa dubbi gaafa dhufu rakkinni gaafa dhufu haatillee ana dura naa oolchu jettee waa'ee ilmoo isheedhaaf jalqaba yemmaa kadhattutti gaafa dirqama ta'ee dhufu garuu eenyumtuu dura oolchuu hin danda'u. Durboon Maariyaam garuu haadhummaa dhugaa ishee agarsiisuudhaaf jecha jara kanaaf yoon du'e maaliif? Isaan booddee yoo fedha kee ta'e hin taa'een gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa amajjii guyyaa 21 fedha isheetiin fedha isaatiin lubbuun ishee foon ishee irraa akka gargar baatu akka boqottuuf ni taasiseedha. Yeroo kana egaa foon ishee kabajaan foon ilma namaa egaa biyyoorraa dhufe gara biyyootti deebi'a waan ta'eef akka isaan boqochiisaniif akka isaan awwaalaniif jecha duuka bu'ootatti laate.
duuka buutonnis gammachuudhaan foon ishii fuudhanii geeta samaanii bakka jedhamutti geessanii awwaaluudhaaf osoo deemanuu wanti addaa tokko isaan mudate. Yihuudoonni sagalee boo'icha duuka bu'ootaa dhaga'anii walitti iyyuudhaan ergaa walitti dabarsanii jarreen kun kanaan dura Iyesuus Kiristoos inni Naaziraawin harka keenya harkatti kan du'e fannoo irratti dabarsinee kan isa fannifne cinaacha isaa keessa eeboodhaan kan isa waraanne qomxaaxxee akka inni dhuguu fi kan isa taasisne halkan 3 fi guyyaa 3 awwaala keessa bulee du'aa ka'ee gara samiitti ol baheera jedhanii dadhabbii keenya hunda nu jalaa balleessanii namoota hedduus nu harkaa booji'anii kiristaanummaatti dabalanii jiru. Biyya kana keessattis immoo sagalee guddaa argatanii waan jiraniif amma immoo haati isaas duuteetti. Yoo awwaalamte immoo du'aa ni kaate jedhanii dubbachuu isaanii hin oolu waan ta'eef kuni akka hin taaneef dursinee maal goonaa koottaa jara kana bittinneessinaa jedhanii mari'atan. Akkuma bare namoonni waan gaariidhaaf mari'atan waan hamaadhaafis kan mari'atan jiru. Hammeenya kana irratti walii galan maal gochuu qabna jedhan. Sirumayyuu foon ishii kana akka namni takka argee awwaaluu miti ijumaan akka hin argineef ibiddaan gubuu qabna jedhanii walii galan. Maal gochuu qabna? Ibiddaan gubuu qabna, balleessuu qabna jedhan. Maarree gedraan qulqulloota akka nama miti ree. Maali qulqulluun Goorgis faan gubatan miti ibiddaan. Garuu ka'uu dhorkaniiru. Ka'uun dhorkine ilaala. Maaliif humna waaqayyootu isaan bira jira waan ta'eef. ቅዱሳን የእግዚአብሔር መገለጫ ናቸው። qulqulloonni ibsituu waaqayyooti waan ta'aniif. Waaqayyooti isaan irraatii calaqqeessaa waan ta'eef. Calaqqeessa waaqayyoo namni akka hin ifne gochuu danda'u tokko illee hin jiru. Bakka akkaan gaafa samiidhaan gabbu namni jala dhaabbachuu danda'a. Calaqqeessi bahaa gara dhiyaatti dhiyaa gara bahaatti gaafa calaqqeessu namni jala dhaabbachuu danda'a. Dhorku daangessuu danda'a hin danda'u. Waan hin dandeenye yaaluun gowwummaadha. Namni waaqayyoodhaan mormee milkaa'ee hin jiru. Dirree sanaa ol irratti bara Baabiloonitti jechuudha namoonni waaqayyoon abbaa ilmaa fira qulqulluu balleessina jedhanii gamoo ofii isaaniitii ijaaranii ofumaa kufanii badan. Waaqayyo irratti ka'e waaqayyoodhaan mormee namni milkaa'uu danda'u. Daabiloosi aangoo mootummaa waaqayyoo fonqolcheen fudhadha jedhee mormii guddaa samii keessatti kaaseen waaqayyoon humna isaa guddaa ergamootaaf kennee Mikaa'eliin samiirraa akka inni gara lafaatti gadi isa darbatu taasise. Kanaaf waaqayyoodhaan mormii namni milkaa'uu danda'u. Garuu mormuudhaaf yaalan. Gaafa kana nu keessaa nama humna qabu barbaaduu qabnaadha. Isaaf fuuldura dhaabbatee nama yaada kana nuuf raawwachuu danda'u jedhanii erga qubaan wal filaniin booddee filannoon isaanii namicha Tuufaaniyaa jedhamu ta'e. Tuufaaniyaa jechuun nama guddaa irree guddaa qabu. Akka kanoo yeroo sana Gooliyaad saba Israa'eliin nan balleessa jedhee cirracha furrizara harka Daawit keessaa baateen rukutamee du'e sana humni waaqayyoo waan xiqqaadhaan akka balleessu waan hin beekneef humna isaanii guddaatti abdatanii Tuufaaniyaan ni nuuf ta'aa jedhanii harka isaanii baasan. Tuufaaniyaanis nan ta'a jedheen. Kanaan booddee maal godhanii gara duuka bu'ootaatti dhufanii foon haadha keenya durboo Maariyaam kabajaan algaan irra taa'ee jiru sana yeroo arganu fuuldura dhaabbachuudhaan seefii qabatanii duuka bu'oota sodaachisuudhaan harkaa butan. Yeroo kanatti jechuudha maal godhani? Tuufaaniyaan dhufee algaa sana harkaa butee foon haadha keenya durboo Maariyaam gaafa lafatti darbatee gubuudhaaf ka'u battalatti ergamaan ifaa dhufee harka isaa irraa gimadde ba'e. Wanti waaqayyoodhaaf dadhabamu jiru. Yeroo kanatti Tuufaaniyaan dafee iyyate. Gaafa harka isaa ilaaluu irra hin jiru. Wayyoo harka koo, wayyoo harka koo. Haati waaqayyo kun dhuguma haadha dhugaati jedhe gaafa gamtuuf jechuudha.
Haati waaqayyo kun dhuguma haadha dhugaatii harka koo hin jiruum jedhe. Jarreen gaafa laalan harki isaa irraa cite. Harki isaa irraa citte immoo hin baatee hin banne lafatti hin buune. Achuma algichuma irratti rarraatee hafte. Kazaa haati keenya durboon Maariyaam egaa fooninis addunyaa irratti araarsaa kan turte. Shakkitoonni mormitoonni araarsummaa ishee haganan malee nuti waa'ee ishee warri beeknu dubbanna. Phexrosin waamtee harka isaa deebisiifitti hin jette. Luukaboota keessaa fiqira eegzii kan jedhamu yookiin immoo nama jaalala guddaa Kiristoosiidhaaf qabu nama akka laphee waaqayyoo qulqullichi Yohaannis Phexros otoo hin ta'in Yohaannis isaan bira jira waan ta'eef Yohaannisiin waamteetu maal jetteen harka isaa deebisiif jetteen. Kanaan booda jechuudha Phexros fi Yohaannisiin kaanii harka namichaa gaafa harka isaa bakka murametti deebisan battaluma bakka duraatti isaaf deebi'ee ilaalama. Kun eessaa dhufee jechuu dandeessu? Kun eessaayyuu hin dhufne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa dhufe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannoorra oolee sa'aatiin 6 taree gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafti dukkanaa'uudhaaf gaafa kaatu yeroo sanitti jechuudha Yihuudoonni yeroo isa fannisan kan bira hin turre Liingiinoon namichi jedhamu tokko ejji isaa jaamaa kan ta'e akkamittiin namoonni hundumtuu isa kabalanii isa rukutanii isarratti waan namaa hojjetanii ani otoon isa rukutin isa waraanin akkamittiin hafa jedhee farda fe'atee dhufee fannoo gooftaa jala dhaabbatee eeboodhaan cinaacha isaa gaafa waraanu cinaacha isaa keessaatii dhiigni dhangala'ee ija isaarra bu'ee isa fayyise. Miidhamaa fayyisuun Kiristoos irraa dhufe. Osoo abaaramanuu eebbisuun Kiristoos irraa dhufe. Osoo miidhamanuu gara laafummaadhaan warra nama miidhaniif kadhachuun Kiristoos irraa dhufe. Waan gochaa jiran hin beekaniiti dhiifama godhiif jedhee kadhachuun isarraa dhufe waan ta'eef akkamitti ta'uu danda'e wanni jedhu akkamitti gaafii keessa nama galchuu danda'a. Miti haadha gooftaa kan taate durboo Maariyaam miti Isxifaanos duuka bu'aan isaayyuu wareegamaa jalqabaa kan ta'e hangafni daaqonoota yeroo dhagaadhaan isa waggaranii dhagaa irratti guuranii isa ajjeesuudhaaf ka'an maal jedhee kadhateera waan gochaa jiran hin beekanii dhiifama godhe jedhee kadhateera. Nuun baramma kan nu jalaa bade ishii kanadha. Akka nuti hin fayyineef wareegni keenya akka hin dhagahamneef waan nuti yaadne galma akka nuuf hin geenyeef kaayyoon keenya mul'anni keenya amantiin keenya akka guutuu nuuf hin taaneef kan nu daangeessu waan namni gochaa jiru sana dhiisnee bira dadhabuu waan dadhabneef. Otoo dhiisne jenneeyyuu afaan hin dhiifna malee lapheetti qaban. Cubbuu keenya caala cubbuu namaa lakkoofna waan ta'eef. Hundi keenya jechuudha tokko lamaa miti. Hundi keenya dhiisuu yookiin laphee dhiifamaa isa qulqulluu waan namneefidha. Kanaafidha garaa keessan guutuudhaan soomaadha. Mee namni garaa guutuudhaan soomaa jiru jirra. Qiimii walitti hin qabannu. Abaluu akkana naan jette abaluu akkana naan jedhe hin jennu. Akkana naan jetteen turre yeroo sana isheen akkana naan hin jenneen inni dagate hin dagatte miti hin dagadhon akkana na goote akkas na goote dhiisnee kaane sii dhiifne jennee jaarsummaan nuuf taa'ee araaramne ergasiin booddee yeroon gaafa darba nan irraanfadhe seete hidhiituun naam akkamitti nuu dhiifamaree qulqulloonni abbootiin keenya garuu warra isaan miidhaa jiran otoo ilaalanu dhiisanii bira taran argitan Kiristoos irraa kan baratan jechuudha. Kanaaf algaa irratti harki rarraatee turte deebiteef. Isaan booddee Waaqayyoon maal godhe? Amantii isaanii madaaluuf isaan ilaaluuf eebba akka isaan argatan gochuudhaaf qulqullicha Yohaannis wajjiniin fuudhee harka isaanii keessaatii foon ishii sana naxxaqee yookiin kaasee balbala jannataa jala kaa'e. Isaan booddee gaafaas gaafachi jedhan foon durboo Maariyaam hin jiru. Gaafaas ilaalan algaan hin jiru. Gaafachi ilaalan duuka bu'oota keessaatii egaa Yuudaan ganeera kan hafan 11dha. 11ffaa Yohaannis hin jiru. Maaltu gabbu'eedhaan qaama. Namni toos hin bira jiru waa otoo harkaa qabdanuu of harkaa dhabuun amma ulfaata. Itti ulfaate amma bakka. Yaadan dadhaban. Isaan booddee Waaqayyoon Yohaannisin achitti hambifne bakka kabajaan ulfinaatiin foon ishii kaayyame balbala jannataa jala akka kaawwame argee deebi'ee dhugaa akka ba'uuf erga taasiseen booddee Yohaannis gidduu isaaniitti akka deebitan.
Gaafa Yohaannis argan eessaa dhuftadha? Maali kaleessa sin faana hin turre jedheen. Foon haadha keenya durboo Maariyaam yeroo Yihuudoonni nu harkaa fudhachuudhaaf nurratti ka'aa turan rakkoo sana hunda wajjin dabarsaa turre akkamitti eessaa dhuftanaan jettan jedhee Yohaannis. Haay iddoo wayii deemtettaa nutti himin hin dhoksen jedhanii hin sossobatan. Maaliif nu dhoksa jedhaniiti? Isaan booda egaa hin yaaddeenaa. Foon haadha keenya durboo Maariyaam kabajaan balbala jannataa jala kaayyameera. Waaqayyoon jaallatee fedha isaatiin achi jala kaa'eera waan ta'eef kanaafiyyuu iddoo boqonnaa argateera foon ishee. Waaqayyoon akkuma dhufe isin boqochiisa jedhan iddoo boqonnaa bara biraa foon isheedhaafis kaa'eera jedhan. Gaafa kana baay'ee gammadanii. Gammachuun kun akkuma jirti ta'ee garuu waanta ofitti gaddan immoo qabu. Akkamitti kun ta'uu danda'e? Anis duuka bu'aadha, atis duuka bu'aadha. Yohaannis nurra caalee aga ol naxxaqamuu dirasitti ga'e ol fuudhamee balbala jannataa jala deemee foon ishee argee deebi'uu dirasitti kan ga'e nutoo maali? Amantiin keenya maalinna jedhanii amma Yohaannisii fi ofii biratti kompeer of gochuu jalqaban. Argitanii? Kiristaanummaa jechuun akkasii jechuudha. Ani maalifan akka abaluu ta'uu dadhabee rakkoon qabu. Ani maalifan akka abaluutti cimuu dadhabee rakkoon qabu. Akkamitti Yohaannis argee nuti arguu dadhabne? Maal gochuu qabna? Hin mari'atanii, hin buusanii, hin yaadanii, yaada walii kennan. Kottaa akkas goona akkam goonu subaayee qaban. Maaliif kan Yohaannis arge sana arguu qabna? Arguu qabna. Ashi jedhan irratti walii galan isaan booddee subaayee qabatan. Foon haadha keenya durboo Maariyaam arguudha. Warri barii iccitiin kun jalaa dhokate, warri waa'een araarsummaa durboo Maariyaam jalaa dhokate, in araarsitu moo in araarsite jedhanii warri shakkii keessa galan otoo bara akkuma duuka buutatti subaayee qabatanii Waaqayyoon isni ibsaaf himu. Isaan booda subaayee qabatanii hagayya guyyaa tokko subaayee galanii gaafa guyyaa 15 Waaqayyo gooftaan mul'ata isaaniif hiiku jalqabe. Durboon Maariyaam kan boqotte amajji guyyaa 21dha. Foon ishii bakka boqote sana foonoo ji'a 8 booda jechuudha. Duuka buutonni boo'anii akka erga Waaqa kadhatanii booddee jechuudha. Akkuma jirutti akkuma yeroo jalqabaa sanitti akka isaan awwaalanii fuudhee isaaniif laateedha. Tajaajiba guddaa. Isaan booddee isaanis foon haadha keenya durboo Maariyaam ho'aa kana fuudhanii geessanii giida samaanitti awwaaluuf deeman. Gaafa awwaaluudhaaf deeman immoo Toomaas isaan bira jiru. Duuka buuta keessaa tajaajilaaf gara biyya biraa deeme. Isaan booda hin awwaalanii gammachuudhaan gara mana isaanitti deebi'anii galan. Guyyaa 3 booddee Toomaas tajaajila irraatii gara biyya lallaba isaa irraatii bakka duuka buutonni jiranitti gaafa deebi'uudhaaf deemu duuka buutonni akka ammaa nuti xiyyaaraan konkolaataan deemnu osoo hin ta'in duumessaan deemu. Duumessa irraan siragallaadhaan osoo fiigaa jiru gaafa durboon Maariyaam dura mootee gara samiitti ol baatu duumessa irratti walitti dhufa. Gaafa kana alaalatti gaafa argu rifate Toomaas jechuudha. Itti siqee hubachuudhaaf hin dandeenye akka duraa miti. Suuraan ishee garuu ija isaa fuulduraa baduu hin dandeenye. Gaafa kana yaada gooftaa koo jedhe. Dhugumaati haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos durboo Maariyaam yoo taate iccitii kana naaf hiiki. Maal inni wanti ta'e kun jedheen. Sababii isaa kan inni beeku foon ishii Yihuudoonni balleessuudhaaf yaaduu malee subaayee kana qabatanii foon ho'aa kana fuudhanii duuka buutonni awwaaluu kana hin beeku waan ta'eef. Gaafa kana durboon Maariyaam iccitii kana isaaf hiikte. Egaa ati kana hin argine. Kabaja kana hin argineeti. Kabaja ati argite immoo duuka buutonni hin argine jetteen. Argitanii? Ati kabaja kana hin argine, kabaja ati argite kana immoo duuka buutonni kan biraa hiriyoonni kee hin argine. Awwaalamuu koo ati hin argine. Du'aa ka'uu koo immoo ati argiteetta. Isaan immoo du'aa ka'uu koo hin argine, awwaalamuu koo immoo argani. Bar kanaafidha shakkitoonni bari durboon Maariyaam akkamitti du'aa kaati kan jedhanii kan shakkaniif kanaaf. Duuka buutota gidduu iccitii guddaa kanas jira waan ta'eef. Duuka buutonni 10 jechuudha.
iccitii du'aa ka'umsa ishii hin argine. Duuka bu'aa tokko Toomaastu arge. Toomaas immoo awwaalamuu ishii hin argine, du'aa ka'uu ishii immoo argine. Kanaaf iccitii kana hin argine waan ta'eef sitti hin dhaga'amin. Sababii isaayyuu iccitiin kanaan dura Toomaas bira ture jira. Innis maal inni? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni du'aa ka'ee balbala cufaadhaan bakka duuka bu'oonni walitti qabamanii jiran gaafa seenee nagaan isiniif haa ta'u jedhu hin amanu jedheen. Ati gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu duutee du'aa ka'uu kee amman bakka Liinginiyoon cinaacha kee keessa eeboodhaan si waraane sana quba kaayee argutti. Amma isa Yihuudoonni harka kee, luka kee, qaama kee hunduma bismaaraan fannoo irratti si fannisanii si waraanan sana keessa quba kaayee madaa keessa amman argutti hin amanu jedhe. Arras baree rakkoo kan ta'e kanaaf. Hin amanu kan jedhutu baay'ata. Akkamitti ta'a kan jedhutu baay'ata. Waaqayyoodhaaf kan dadhabamu hin jiru kan jedhee amanutu haphata jechuudha jireenya keenya keessatti. Kanaaf gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasitti malee hin amanu jette jennaan dheeyee jedhe. Koottu egaatii quba kee fide jedhe. Quba isaa fuudhee gaafa bakka Liinginiyoon cinaacha isaa keessa waraane sana quba isaa gaafa keessisu qubni isaa gogdee hafte. Gooftaa koo jedheen amlaakee wayii maal hin jedhe. Gooftaa koo na fayyise. Hin fayyise muna fayyisuu isaati. Amanteeraa jennaan eeyyee amaneera. Akkasitti amane Toomaas jalqaba. Hammas immoo gaafii kanaaf maaliif kaase? Jalqabayyuu gooftaan du'aa ka'uu isaatti iyyuu hin amanne waan ta'eef kan gooftaatti hin amanne du'aa ka'umsa haadha isaatti hin amanu waan taateef dursitee durboon Maariyaam kana ibsiteef. Du'aa ka'uu koo namni biraan argine kan jetteef kana. Keessa isaatti akka isatti hin dhaga'amneef sababii isaa kanaan dura shakkee jira waan ta'eef waan ani shakkiif du'aa ka'umsa ishee namoota biraarraa addaan na baasanii kana taasisan jedhee waan yaadeef. Kanaan booddee ashi mallattoo du'aa ka'umsa keetii akka ta'uuf maaliin duuka buutatti agarsiisa jennaan kunoo kafana kanaan na kafananii jiran. Uffata kanaan sabanaa kanaan na kafananii jiranii kana dhoffadhu deemiti yoo kanaan siin kafanne siin jedhanii si morman isaanumarraa dhageessaa. Inni amma kan mormaa jira awwaalamuu balbala jannataa jalaatti deebitee fuudhamee lammaffaa awwaalamuu sanitti shakkaa waan jiruuf iccitii kana gaafatee ture waan ta'eef kanaaf mallattoo kana kenniteef. Mallattoon kunarra mana kiristaanaa keenya keessa jira. Abbootiin keenya luboonni fannoo yeroo nu dhangachiisan uffata dheeraa jalatti kan isaan harkaan qabatan kanaaf. Sabbataadha keenya durboo Maariyaam kidaana miratisa jedhamu. Mudhee ishiirra sabbanni jira argitan. Kanaan booddee Toomaas uffata sana dhoffatee duuka bu'oota bira deema. Akkam turtan maalitti turtan jedhee gaafa gaafatu akkanatti bar Waaqayyoon kadhannee subaayee irra turre. Fuunaadha keenya durboo Maariyaam Waaqayyoon kabajaan nuuf kenne deebii subaayee keenyaa nuuf deebisee kabajaan awwaalleerra. Erga awwaallee bar guyyaa sadaffaa keenya daa'ima. Akkasii. Ergasii yoo maaltu ta'eere homtuun taane. Ani bar du'aa ka'umsa ishee argeera jedhee namni. Yoo margite amma argeen dhufe. Hin soobda. Haaraa hin sobu. Mee maalittiin si amannu ree? Kunoo kanaan miti kan isin kafantanii awwaaltan. Gaafa kana rifatan. Amma kaan ilaallu malee. Gaafa laalanii fiiganii Geetsemaanii deemanii awwaala keessa barbaadanu akkuma Phexros yeroo sana gooftaan du'aa ka'eera jedhanii Maariyaam Magdalaawwiin fa'aa dhufanii gaafa itti himan hin amanu qo'i dhaqee ilaaluun qaba jedhee boolla awwaalchaa seenii akkuma ilaalee dhabe sana fiiganii dhaqanii ilaalanii hin dhaban. Isaan booddee sabanaa sanirraa hin fuudhanii uffata sanirraa fuudhanii gaafa laalan isuma amma egaa duuka bu'oonni rifaatu guddaa keessa galan. Dubbiin lammaffaan isaanitti dhufteetti. Jalqaba Yohaannis kan argine deebi'ee immoo Toomaas kan argine isaan. Kanaan booddee amma maal gochuu qabna? Subaayee galuu qabna. Maaliidhaaf kan Toomaas argee arguu qabna. Kiristaanummaan akkasii gaa'e. Waan hundaafiyyuu xiqqii qabachuun akkasi. Kiristaanummaa keessatti waan namoonni kaleessa abboonni keenya kaleessa argatanii darban argachuudhaaf cimina argachuudhaaf amantaa guutuu argachuudhaaf waan nutti irratu argachuudhaaf subaayee kadhannaa kana abbootiin keenya waan biraa miti mala biraa miti kan isaan barbaadan achi dhannaa akkas goonaa miti kan isaan jedhan subaayee gallaa'e.
waaqa kadhannaa waaqa kadhachuudhaan furmaan hunduu kan argamu. Kanaan booddee irra deebiidhaan subaayee nuti yeroo tokko soomaa jirru kana duuka boonni yeroo lama sooma. Nuti yeroo tokkitti kana soomuudhaaf iyyuu guyyaa lakkoofna guyyaan 16 nutti guddata jechuudha. Isaan garuu yeroo lama sooman sababa kanaan jechuudha. Kanaan booddee kan Toomaas arge du'aa ka'umsa ol ba'uushi Toomaas arge sana arguudhaaf subaayee qabatan ammas irra deebi'an. Isaan booddee agayya guyyaa tokko seenanii gaafa guyyaa 16ffaa dhiifama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja haadha keenya durboo Maariyaam isaaniif ibsee akkuma yeroo Toomaas arge du'aa kaatee ol baatutti akka isaan arganiif kabaja sana isaanitti agarsiisee isaanis arganii gammadanii kabajaatiin ayyaana kana eebba kana haadha keenya durboo Maariyaam irraati maal godhani kan itti qooddatan subaayee guddaadha waan ta'eefidha kan nuti soomnu. Duuka bu'oonni kan soomanidha. Duuka bu'oonni kan itti waaqa kadhachaa turanidha. Kan itti duuka bu'ootaadhaaf iccitii guddaan kun isaaniif ifedha waan ta'eef nuufis subaayeen kun iccitii guddaan akka nuuf ifuuf Waaqayyoon akka waan nu jalaa dhokate nuuf ibsuuf rakkoo keenya keessaa akka nu baasuuf garaa akka nu laafuuf dhiifama akka nuuf godhuuf jireenya keenya keessatti kan nu rakkise kan nu dhiphise kan nu jalaa jallate akka nuuf sirreessuuf imimmaan hin boonye araarsummaa durboo Maariyaamitti amannee yoo kan soomnu ta'e Waaqayyo irraatii waan barbaannu eebba arganna. Durboo Maariyaam irraa immoo araarsummaa ishiitiin waan danu arganna waan ta'eefidha kan soomnu. Soomni kun akka laayyootti kan laalamu osoo hin ta'in sooma guddaadha. Kanaafuu sooma kana keessatti jabaanne Waaqayyoon kadhachuun gara Waaqayyootti bu'uun gaafii keenyaaf deebii argachuudhaaf kadhachuun waan guddaa of keessaa qaba waan ta'eef nama sooma kanatti soomee itti eebbifamee araarsummaa haadha keenya durboo Maariyaamii argatee itti kabajamu Waaqayyoon hunda keenya nu haa taasisu. Kan nu barsiisee kan nu gorse maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata ለእግዚአብሔር።